Kasongo mbona wewo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota Abduu Samaan jirtu baga jiraattan isiniin jechaa egaan har'a viidiyoo ajaa'ibaan qabadhe isiniif dhiyaadhe akkuma kanaan duraatti jechuudha viidiyoo ajaa'ibaa qabadhe isiniif dhiyaataan ture gidduun agaruu isinirraa badeera dhiifama viidiyoo ajaa'ibaan qabadhe isiniif dhiyaadhe gara viidiyoo chaatu seen dura hundi keessanuu laayik gochuudhaan viidiyoo kana ilaaluu jalqabaa warri haarawaa dhuftan maatii keenya taa maatii gaggaarii kanatti makamaa isiniin jedha manni kun mana keessanii guddifadha laayik sabskiraayib gochuudhaan akkasuma koomentii haamilee namaaf ta'u barreessuu hin dagatina. Egaan viidiyoonis qabadhee isiniif dhufe kunis maal jechuun keessa hin oolu innis viidiyoo gidduu kana miidiyaa irra deddeemaa jiru jechuudha viidiyoo waa'ee Muaz Muhammadin wal qabatee jechuudha viidiyoo Muaz Muhammad gidduu kana miidiyaa irra kan deemaa ture jechuudha. Sana irratti Muaz Muhammad dhufee kunoo ummata dhiifama gaafatee viidiyoo sanas akkatti namni waraabee fi haala shira ittiin waraabame viidiyoo sana inni yeroo waraabamu of hin beeku jechuudha. Of wallaalchisanii kaanii akkan dhaasaa isaarraa hubadhetti of wallaalchisanii kaanii waraaban jechuudha viidiyoo sana jechuudha. Erga inni of wallaalee dhugaa dubbachuuf hayyaruman arguyyuu akkamitti kaameeraa jalatti akkas waan akkasii godhadhaan ture dhugaa dubbachuu fi kunoo inni dhufee akka viidiyoon sun isa of wallaalchisanii shiraan akka waraaban dubbateera jechuudha afaan isaatiin. Inni yeroo viidiyoon sun waraabamu waan tokko quba hin qabu viidiyoo waraabamaan jiras hin seene ofiyyuu hin beeku jechuudha. Yeroo dhaqee mana sana seenu garuu of beeka eega mana sana seeneen booda kalas of hin barre jechuudha sana booda. Yaani bishaan keessa waa buusanii akkas gochuu hin oolanu rabbi jara haqa jeelchu warra suutii kana shira akkasii fa'i namarratti dalagu. Yaa ummata keenya kana. Akkasii gara viidiyoochaatti isin dabarsaa viidiyoocha waliin haa dhaggeeffannu. Viidiyoon sun anumaa garuu yeroon viidiyoo sana waraabamu maal akkan godhee maal akkanatti godhame hin beeku viidiyoon sana waraabamee dhiifamee waan tokkoyyuu quban qabu jechaa jira. Rabbiin sodaattanu yaa ummata Oromoo kana waan inni wal mataa wal cabsuuf wanti inni wal irratti raawwate wanti inni waan wal irratti hin godhin hin jiru. Nama tokko jechuudha xiqqoosiyoonni akka beekamuu ta'e xiqqoosii mataa ol qabachuu barbaade karaa ittiin mataa keessa gadi dha'ee nama kana kuffisu nama kana xalafu nama kana gaddeebisu barbaada jechuudha. Amma kuni waan irratti karoorfatamee itti yaadamee boodatti isa deebisuudhaaf hojjetamedha. Dhugaa keeti. Nama ta'e namni hin dogongorre hin jiru. Obboleessa kee rabbiin toobaa keessirraa qeebalu keessa kee rabbitu beeka. Ati waca namaa laalte jechuudha. Waan tokko wanta ati boodatti deebituuf tokko hin jiru jechuudha. Gama rabbii deebii rabbii kan dhiifama sii godhu malee ilmi namaa dhiifama sii godhu dhiifama sii gochuu baatus sitti wacuu baatus wanti inni sirraa hir'isu hin jiru wanti inni siif dabalus hin jiru jechuudha. Kanaafuu gama rabbii deebii toobaa kee toobadhu rabbii kee kadhu toobaa kee rabbiin sirraa qeebalu akkasiin siin jedha habiibii kee. صح. jabaachuu qabda kan duraatti olitti
warra mataa gas cabsuudhaaf waan akkasii sirratti hojjetan kana qaanessuu qabda kanaan olitti daladde jechuudha. Cimtee stay strong jedhan jarri faranjii. Anaafis illee rabbiin sabaatanuu haa kennu habiibi. Salaam. Akkas jedhamu haas obboleessi keenya viidiyoo kanattuu hin argin waraabamee jedhee waa hedduu kaase. Kanaafuu jajjabaadhu waa tokko kun boodatti sin deebisinii stay strong isin jenna obboleessa kee maas. Anaafis illee rabbiin sabaatanuu haa kennu habiibi. Salaam. Akkas jedhamu haas obboleessi keenya viidiyoo kanattuu hin argin waraabamee jedhee waa hedduu kaase. Kanaafuu jajjabaadhu waa tokko kun boodatti sin deebisinii stay strong isin jenna obboleessa kee maas.